Egaa kuni kilaastera oomisha baala shaayee Barkalleeti. Kuni Barkalleen egaa lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Allee gandaa galoo keessatti argama. Lafti kun lafa waliinii dargaggoonni hojii dhabdoonni irratti ijaaramanidha. Egaa kaameraan kollee agarsiisee kutuu hin dandeenye hektaara 30 ol kan ta'u walitti fufiinsaan waldaa sadiidhaaf qoqqoodamee jira. Egaa qonni kun qonna makaanaayizeeshiniiti. Fuuldura kana tiraakteriin akkuma argaa jirtanu hojii isaa akkuma itti fufeetti jira. Harrigaa adoolessa 16 bara 2016 egaa dhaabbii biqilaa baala shaayee hawaasni humnootni waloo gandichaa ba'anii yeroo isaanii oomishaa jiranudha. Shaayee dhaabaa jiranudha. Danuu namatti tola. Egaa seenaa keessatti aanaan Allee Itoophiyaatti biqilaa baala shaayee biqilchuudhaan beekamti. Kana qofa odoo hin taane keessumaa aanaan Allee gandi agaloo immoo yeroo jalqabaatiif bara 1928 nama Dajjaan Majin jedhamuun ganda agaloo keessatti shaayeen dhaabbate. Itoophiyaa keessatti shaayee lafa qabachiisuu keessatti Itoophiyaatti shaayee madaksuu keessatti gandi agaloo seenaa qaba. Shaayeen bara 1928 dhaabbate ganda agaloo keessa har'a muka guddaa ta'e jira. Warshaan baala shaayee Gumaroosiigaa aanaa kana keessatti argama. Kanaaf yeroo har'aa babal'isuu baala shaayee kabajamoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa bifa inisheetiiviitiin qabatanii jiranu bara 2014 waxabajjii 27 aanaa Allee keessatti diklaar ta'ee yookaan labsameetti jira. Yeroo ammaa kana immoo Shawaa Lixaa dabalatee Wallaggaa Afuran Jimmii fi Buunoo Beddelleen oomisha shaayee keessatti akka hirmaatan kallattiin kennamee bal'inaan dhaabamaa jira. Gara lixa Oromiyaa kanatti kan ta'ee egaa shaayeen lixa Oromiyaa guutuutti dhaabbataa jiru kun eessaa dhufa innee aanaa Allee keessaati. Egaa warra seenaati Alleeni viidiyoo gaggabaab haala sosochii misooma oomisha baala shaayee kilaasteraan jiru isiniin affeeraa itti fufee na waliin tura.